namni quufee mana ofii hin diigu. Mana ofii jechuun lubbuu ofii kirrii ofii irra dhaabbatanii muru. Abbaan barbaadde keessafuu namni ilmoo walirraa dhale wanti laaftuun addan baastu. Summa billahi lazim. Abbaa fedhe maa jibbaan fedhe jidduun jiraanne sababa ilmoo sanii waliin jiraata. Wanti immoo akka ati hin jiraanneef ilmoo miti wanti fedhe yoo jiraate adda si baasu yoo jiraate hin dirqamta. Hin dirqamta. Kana yoo isin hin jedhu waa balleessite isin hiike yookaan maal jechuu barbaade osoo hin ta'in hin dirqamta kun abbaa barbaade. Dayyuusa ta'e jiraadhu naan hin jedhina an dayyuusaa miti shari'aadhanis oromummaadhanis. Oromummaadhanis shari'aadhanis dhiirri dayyuusni abaaramtuudha. An dayyuusa miti reedin. Ilma Oromooti sabboonaadhaan sabboonummaa kiyyamootu namni naan kennu namni narraan fudhatu dalagaa tiyyatu naa kenna dalagaa tiyya narraa fudhata. Safuummootu maatii safuurraa dhaladhe kanaaf ol bahee ilma haadha akkanaa ilma abbaan akkanaa ati akkanaa intala bootaa wallaalti intala akkana na goote ebaluun akkana na jalaa godhe maalii godhe maali viidiyoo qaba maali hin godhu waan hunda osoma beeku liqimsa. Wallahi rabbii guddaan isinitti argu warreen arrabsitan irrumaa gaafatamtan tana shakkina osoo lubbuudhaan jirtan irraa gaafatamtan warri na zollomtan wallahi wabillahi na zollomtan yaa ummatan arrabse ani isin na zolloma rakkoon qabu garuu qabrii teessan hin dhabina wallahi qabrii teessan dhabaa jirtani akkanyaaf mucaan gara laafoon jedhan na gaafate deebii gaggabaabduu irraa deebiseef dubbiin akkanam naasa'uu miti dhimmi bultiiti waan jidduu diyyaa fi isii qofa jirtu jira dhiisa jedheeni tanuma qofa dubbadhe hayyee naan jedhe mala har'a shayxaan itti ka'een beekuu dhufe ummata gara hin taanee fi gara ta'u naasofsiise ummanni ajandaa godhatee jechuudha.